Ashamaar kafuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajnii fi jaalalli keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muunqassi faana turu'aan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti kaabineen Walloo Liyyuu Haayilii Amaara waliin ta'uun shira akkaan hamaa ta'e xaxaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti kaabineen Walloo Liyyuu Haayilii Amaaraa waliin ta'uun shira xaxuu cimsanii itti fufanii jiru. Namoonni hedduun mana hidhaa Awaash irraa waraqaan bilisaa kennamee fi yoo gadhiifaman erga Walloo dhufanii booda kaabineen Walloo shira itti xaxuun galma Abbaa Gadaa keessatti akka hidhan isiniif gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Guyyaa dheengaddaa jiraattonni aanaa Dawaa Caffaa galma Abbaa Gadaa keessatti hidhamanii jiran makkalaakayaan waraqaa ragaa akka badii hin qabne bulchaa ganda keessanii irraa fidaa ni gadhiifamtu yoo jedhaniin maatiin hidhamtootaa bulchaa gandaa bira dhaquun yoo gaafatan warri kaan tole yoo jedhan namni Adam Allabaachaw jedhamu hin gadhiifaman jechuun akka dura dhaabbate maatiin hidhamtootaa madda nageenyatti himani. Akka namni bilbilaan dubbifne kun jedhutti namtichi Adam Allabaachaw jedhamu kun akka malee uummata dararaa jiraachuu dubbatu. Sababiin hidhamtoonni hin gadhiifaman jedheef maali yoo jedhaniin hanga warri biyya alaa maqaa kiyya dhahuu dhiisanitti hin bahan jechuun deebise. Namtichi Adam Allabaachaw jedhamu kun hulaa namaa irra deemuun ajoollee keessan biyya alaatii uummataaf sagalee taana jettee qeerroo nutti kakaasaa jirtu tana nurraa qabaa jechuun namoota hedduu bahaa fi galumsa dhowwee jiraachuu dubbatu maddi keenya dubbisne kuni. Guyyaa kaleessaa kana hidhamtoonni aanaa Dawaa Caffaa gadhiifamuuf turan sababa namticha kanaatiin akka hidhatti hanbifaman dubbatu maddi keenya gabaasa kana nuuf laate. Firri namticha kanaa akka gorfatan ergaan jedhu qeerroo irraa darbee jira. Godina Wallagga Lixaa Ono Gollisoo keessatti waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu qabeenya uummataa barbadeessaa jiraachuun barame. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Wallagga Lixaa Ono Gollisoo keessatti waraanni faashistii Abiy Ahmed qabeenya uummataa barbadeessaa jiraachuun barame. Waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu kun bakkoota garaagaraatti ajjeechaa suukanneessaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa dheengadda jechuun kamisa darbe gurraandhala 10 bara 2022 waraanni shiftaa Abiy Ahmed godina Wallagga Lixaa Ono Gollisoo keessatti mana namoota hedduu yoo gubu sangaa tokko qabanii qalatanii nyaatanii jiraachuun dhaga'ame. Waraanni kun bakka ga'e hundatti mana namoota nagaa yoo gubu guyyaa dheengaddaa kana Ono Gollisoo keessatti manneen uummata badii takka malee gubuun alatti sangaa nama obbo Caala Fiqaaduu jedhamu jalaa fudhatanii qalanii akka nyaatantu barame. Ono Gollisoo ganda Jaarsoo Baddeessa keessatti gochi suukanneessaa kun humnoota farra Oromummaa qabaniin kan raawwatame yoo ta'u namoonni manni jalaa gubate kan ammaaf maqaan nu keessaan armaan gadii kana. Tokko obbo Lammeessa Waaqoo lama yaaddataa namoota jedhamanidha. Waraanni faashistii Abiy Ahmed murna bilxiginnaatiin hoogganamu kun yeroo ammaa kana Ono Gollisoo keessatti ajjeechaa reebicha hidhaa fi saamicha cinaatti manneen qotee bultoota humaatuu keessa hin jirre badii tokko malee ibidda itti qabuun barbadeessanii namoota hedduu mana maleeyyii godhanii haala ulfaataa keessa jiraachuu irra deddeebiin isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Qondaalonni ABO mana hidhaa jiran guyyootaaf lagannaa nyaataarra jiraachuun barame. Bal'ina isaa Sayiddawwee waan qindeeffate qaba. Qondaalonni ABO mana hidhaa jiran guyyootaaf lagannaa nyaatarra jiru. Akkaataan qondaalota ABO mana hidhaatti argaman kanneen bakka bu'an keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa qondaalota ABO lagannaa nyaatarratti argaman kunneen obbo Mikaa'el Booran, Kennasaa Ayyaanaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa fi Battee Urgeessaa fa'ii jechuun BBC'tti hime. Akka obbo Tuuliin jedhanitti haalli namoonni kunneen itti to'ataman seeraan ala isaanis guyyoota 5 darbaniif nyaata lagataniiru jedha. Jaarsoliin biyyattiin akka lagannaa nyaataa kana dhaabaniif gaafatamanii akka dhaaban waliigalan illee hospitaala geeffamuun meeshaan barbaachisu hin jiru jedhamuun gara mana hidhaatti erga deebi'anii booda lagannichatti himaniiru. Lagannaa nyaataa kana akka dhaabaniif kadhannaa jaarsoliin dhiyaateef fudhatanii turan. Haa ta'u malee osoo nyaata fudhachuun eegalin dura mana yaalaatti geeffamuu qabu ture. Garuu hospitaalli poolisii federaalaa meeshaa wallaansa barbaachisaa ta'e hin qabu jechuu isaatiin
gara buufata poolisii Buraayyuutti deebifaman. Amma lagannaadhuma nyaataa sanarratti argamuu jedha obbo Tuuliin. Abukaatoon maatiin hidhamtoota kanneen argachuun baay'ee rakkisaa akka isaanitti ta'e kan dubbatan obbo Tuuliin waa'een isaan irra jiran sirreeffamtoota irraa osoo hin taane namoota mana hidhaatti gadhiifaman kaan irraa dhagaa jiraachuu himan. Nuti abukaatonni bara darbe baatiiwwan bajjii irraa kaasee hanga ammaatti isaan arganneen beeknu jechuun maamiltoota isaanii waliin erga wal arganii baatiiwwan lakkoofsisuu himu. Abukaatoon Tuuliin akka jedhanitti abbaan alangaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu ABO kan ta'an obbo Mikaa'el Booranii fi Kennesaa Ayyaanaa irratti mannaa dhiyeessuu hin qabu jechuun galmee isaanii erga cufee waggaan darbulleen garuu namoonni lamaanuu ammallee hidhaa irratti akka argaman himu. Akkasumas qondaalonni paartichaa Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa ammoo mana murtiin bilisa gadhiifamanii ture. Jarreen kunneen abbaan alangaa oliyyannoo irratti dhiyeeffate hanga mana murtii waliigala Oromiyaatti falmuun kanneen bilisa bahan turan. Haa ta'u malee poolisiin karaa seeraan alaatiin qabatee jira jechuun obbo Tuuliin kan himan. Obbo Tuuliin akka jedhutti dubbi himaan dhaabbatichaa Battee Urgeessaa fi hooggansa paartichaa kan ta'an Gadaa Gabbisaa irratti ammoo siruma himanni baname hin jiru. Qorannoo yakkaa irratti gaggeeffamaa tures adda citeera. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi miseensi koree hojii raawwachiiftuu ABO kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa dheengadda mana murtii olaanaa federaalaatti wayita dhiyaatanitti manni murtichaa bilisaan isaan gaggeessulleen abbaan alangaa mana murtii waliigalaatti oliyyannoo dhiyeessuun akka gad hin dhiifamne taasiseera jedhu. Obbo Tuuliin namoota himannaan irratti hin banamin kanneen mana murtii bilisaan gaggeeffamanii fi kanneen seeraan mana hidhaa keessa turan hin qabamne hiiksisuuf bakka iyyata ittiin galfatan hin jiru jedhu wayita haala jiru ibsan. Abbaan alangaa olaanaatti beeksifneerra galmee qaama bilisa baasuu saaksifneerra koomishinii mirga namooma Itoophiyaattis gabaasa taasifneerraa jedhu. Abukaatoon kunis haala maamiltoonni isaanii kunneen itti qabaman hamilee fi seeraan alaadha. Yakka olaanaattu irratti raawwatamaa jira. Dhimmichi maatii hubachiisuun baay'ee rakkisaa natti ta'aa jedha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bifa ammaan dura baramee hin beekneen dhaabbilee amantaatiif lafa hiraa ba'uun kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abbabee ibsanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bifa armaan dura baramee hin beekneen dhaabbilee amantaatiif lafa hiraa ba'uu kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abbabee ibsite. Adde Adaanech ibsa yaa'ii mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee irratti kennan kanaan lafa bal'aa argachuudhaan bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan dursu hin jiru jedhu. Bataskaana Ortodoksii iddoowwan 89 kan kennine yoo ta'u gamoon naannoo 4 kiiloo kan bara dargii mootummaan dhaalamee turellee deebifameeraa fi jedhan. Bataskaana Ortodoksiif walumatti erga bilxiginnaan aangootti dhufe lafti kaaree meetira miliyoona 1 ta'u kennameeraaf jedhan kantiibaan Adaanech. Dhaabbata amantii Islaamaaf iddoowwan 85tti lafti kaaree meetira 200,000 fi 60,000 fi 938 ta'u kennamuu ibsan. Dhaabbanni amantaa Waldaalee warra Wangeelaa immoo iddoowwan 47 lafa kaaree meetira 98,290 fudhachuu ibsan. Dhaabbanni amantii Adventistii ammoo iddoowwan 3tti lafa kaaree meetira 6,812 kan fudhate yoo ta'u, Kaatolikiin bakkeewwan 3tti lafa kaaree meetira 7,700 fudhateera. Tibbana abbummaa lafa addabaabayii masqalaa irratti ataakaroon kantiibaa fi mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti kan ture yoo ta'u, ibsa kantiibaa Adaanech dhimma kana bu'uura kan godhate ta'us sanadni pilaanii magaalaa Finfinnee addabaabayiin masqalaa kan uummataa ta'uu mul'isaa kan jedhan Adde Adaanech dhimmichi waan ataakaroon nu gaggeessuu miti jedhu gaaffii fi ataakaroon abbummaa addabaabayii masqalaa ilaalchisee ka'us karaa seeraa fi sanadootaan jiran bu'uura godhachuun furamuu qabaa jedhan. Magaalaa Finfinnee keessatti lafa bifa seera qabeessaan dhaabbilee amantaaf raabsameen alatti saamichi lafaa maqaa dhaabbilee amantaan raawwatamaa jiraachuun ni beekama. Amantaa da'oo godhachuun lafti namoota dhuunfaa fi gareewwan garaagaraatiin saamamuun itti fufeera. Saamicha lafaa maqaa dhaabbilee amantaatiin raawwatamu kanaan alattis qondaalonni mootummaa fi qaamoleen murnaa aangoo irra jirutti dhiyoo jiran lafa qabeenya uummatichaa ta'e irratti saamicha gara darbe raawwachaa jiraachuus ragaaleen ni mul'isu. Saamicha lafaa uummata Oromoo irratti maqaa garaagaraatii fi itti fufiinsaan raawwatamaa jiru kun qabsoo Oromoo diddaa maastar pilaanii magaalaa Finfinnee hordofee dhooheef sababa ijoo ture. Qabsoo kanaan Itoophiyaatti jijjiirama siyaasaa fiduun danda'amus bulchiinsa Abiy Ahmad kan qabsoo Oromoon gara aangootti dhufe saamicha lafaa kana dhaabsisuufis ta'e gaaffilee uummatichaa deebisuuf hin dandeenye. Bu'uura diddaa uummatichaa kan bara 2014 kan ture dhimmi saamicha lafaa bulchiinsa biltsiginnaa jalatti ammoo hammate bara darbeera. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaatti fufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.